Nagaan Waaqayyoo lafa sinjirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii saba Waaqayyoo. Egaan engaddas yaaleen ture baay'ee na rakkise connection. Har'ammoo saayitiin beellametti argamuu hin dandeenye sababni isaa ibsaa bade. Dhiifama isiniin jecha amma saayitii muraasa gargaaramna. Yoo connection seeraan nuuf hojjete yeroo muraasa gargaaramna. Kanaaf iyyuu namoonni seentanii jirtan share godha daddabarsaa. Waaqayyo sina eebbisu eebbifama. Daddabarsaa share godha. Fageenyi harka Waaqayyo hin daangessu. Lafa isin jirtanitti harki Waaqaa isin qaqqaba. Lafa isin jirtanitti harki Waaqayyo isin tajaajila. Gammada Waaqayyotti gammada. Waaqayyotti gammada. Share godha. Warrumti galtanii jirtan kun warri laayinii irra jirtan, onlaayinii taatanii warri jirtan, warri na ilaalaa jirtan kun share gochuun dagatina. Share godha. Eebbifama. Eebbifama. Eebbi kun isin argatu daddabarsaa share godha. Har'a warri bilbiltaniif isinan garadhaa warra onlaayinii irra taatanii jirtaniif isinan garadhaa kadhatattan dabarsuu barbaada yeroo dheeraa waanta ta'eef saayitii muraasa qabnutti yeroo kadhataa godhanna. Eebbifama. Akkuma mata duree irratti argitan Waaqayyo bor waan gaarii sii godha. Biyyi lafaa kan dubbatu waan biraadha, seexanni kan dubbatu waan biraadha, nullee ofii keenya irratti kan dubbannu waa biraadha. Garuu ajandaan samii Waaqayyo samiirraa ergaa kan natti fide amma boriin kee gaarii akka ta'u. Borii kee Waaqayyo gaarii godha. Waaqayyo borii koo gaarii godhadhaatii amantiin na wajjin ta'a. Boriin koo gaarii ta'a. Akka seexanni dubbateen ta'u, akka hin dubbadheen ta'u. Boriin koo gaarii ta'edhaatii ofirratti dubbadha. Kana booda gara kadhataa galla waanta ta'eef share gochuun dagatina. Yeroo muraasan isin eegaa share godha. Eebbifama. Amen. Isinis eebbifama. Hafuuraan ta'a Waaqayyo wanti inni dadhabe tokko illee hin jiru. Hafuuraan ta'a Waaqayyo wanti inni dadhabe tokko illee hin jiru. Eebbifama.
Share godha waaqa isin eebbisu namooti share gochaa jirtan isin argaan jira. Eebbifamaa 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 share gochuun dagatina. Nama qaqqabuun irra jiraatu ta'uu qaqqabsiisaa. Waaqayyoo akkasitti namoota baay'ee utuu hiiku argeera. Namatu share naa godhee na bira gee kan jedhan baay'ee jira. Gooftaan Yesuus bara baraan ulfaatu. Eebbisa Waaqayyoon galateeffadhaa. Galateeffadhaa galateeffadhaa. Waaqeffadhaa waaqeffadhaa. waaqeffadhaa 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 hafuuraan taati ergixanyaa ta'een isinitti himaa waaqayyo irra hidhaa keessanii ni hiika abdiin kutatinaa borii keef waaqayyo waan gaarii diriirseera mata dureen koos kanaadha Sinadabina, Isakamalo, Wala Tantaina, Jarkafata, Mara Isanjaloti, Wakayo Jikaba, Uyana Roborniti, Wakayo Jikaba, Uyana Roborniti. Ulfat Jesus, Ulfat Jesus, Ulfat Rabbaku. Ulfat Rabba. It is in the Davina, Ogesa Damano, Walla Tantaina, Trapami Takafada, Vera Isajaluti, Wakayo Jigaba, Uyana Roborniti, Wakayo Jigaba, Uyana Roborniti. Gammada Wakayut.
waaqayyoon waaqeffadhaa. Afuurri waaqeffannaa afuura raajummaa harkisa. waaqayyoon waaqeffadhaa. dhiifama nagaan waaqayyoo amma sarara deebi'ee isiniin jedhaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii. Waaqayyo inni guyyaa akkasii yeroo akkasii nuu kenna eebbifamu. Waaqayyo har'aa guyyaa irratti guyyaa nuu dabalee guyyaa kana nuu kenneera, yeroo kana nuu kenneera. Har'a waaqayyo borii kee irratti waan dubbatu qaba. Boriin kee bareedaa ta'a. Ansettan dubbadha. Namoonni biyya lafaa kana keessaa fudhatama argachuu barbaadan baay'een isaanii warra poolitikaan ta'uu danda'a. Namoota adda addaa ta'uu danda'u. Nama biratti fudhatama argachuudhaaf ani kanan sii godhaadhanii waadaa galu. Mootonni darban yoo fudhattan, mootonni darban mootota maqaa isaanii na'u durii kaasee kan jiran hunduu uummataaf wanteen adda addaa waadaa galaniiru. Kan xiqqoo raawwatan jiru, kan walakkaa raawwatan jiru, taasuma ammoo kan hin raawwanne jiru. Waaqayyo gaa waaqa dubbatee raawwatudha. Amma an sagalee waaqayyo kana sirratti dubbadhu borii keessan irratti waan gaarii ta'a jedhame ofirratti dubbadhaa. Yeroo hundumaa nan dubbadhaan. Ofii keessan irratti waan gaarii dubbadhaa gaafan jedhu an jireenya koo irratti wanteen baay'ee waan an argeef. Borii koo irratti waan gaarii ta'a. Jireenya koo irratti waan gaarii ta'adha ofirratti dubbadhaa. Borii koo irratti waan gaarii ta'a. Namni seexanni kaayyoon seexanaanni guddaan waa'ee waggaa dhufuu sitti hin dubbatu. Waa'ee waggaa dhufuu miti. Rakkinni namaanni guddaanis waa'ee waggaa dhufuu miti. Batalee biyya hiyyeessa kana keessatti, Afrikaa keessatti namni har'a akkamittan bulaa'e. Waan har'a nyaata hojjetata, waan waggaa dhufuuf kaatu miti. Waan har'a nyaata hojjetata, harki isaa gara afaanii qofa. Kanaaf iyyuu seexanni qaawwaama namni qabuun waan nama doorsisuuf akka taatetti har'a bulteettaa borimmoo maal taataa? Amma gaa nama seexanni akka jedhee doorsisuun dhukkuba sirra jiruun hin duutaa, rakkina keessa jirtuun hin baddaa jedhee nama seexanni waan isin dhibu keessaa seexanni tiksii qaba. Seexanni tiksii qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin lafa onaatti gaafa seexanni qoree tiksiidhaan itti dhaqe. Tiksiidhaan itti dhaqe. Seexanni tiksii taqqasee itti dubbate. Iyesuusis sagalee baasee ofirraa diina cufe. Maaliif isinitti fakkaata? Seexanni yeroo hundumaa sagalee waaqayyoo akka inni ol faalleessu gochuu barbaada. Kanaaf har'a waaqayyoo jireenya nama tokko irratti ergaa fideera. Jireenya obboleessa obboleettii tokko irratti ergaa fideera. Waaqayyo maal jedhii dubbadheera? Boriin kee gaarii ta'a. Torbee kanatu na guutee yaadattu yoo ta'e faarfannaa afaan Amaariffaa tokko poosti godheen ture. Boriin kee gaarii ta'a akkasitti nafu. Jedha borii faarfannaa ammaa irratti yaadattu faarfannaa baacaa irratti waaqayyo isaa eebbisu. Guyyaan har'aa bor miti. Har'a rakkina keessa galteen boriin keessa akkas hin ta'u. Waaqayyo borii kee irratti ifa fideera. Waaqayyo borii kee irratti ifa fideera. Sagaleen waaqayyo gaafa dubbatu Maatiyos 4 irratti Maatiyos 4 lakkoofsa 36 Maatiyos 6 lakkoofsa 34 irratti maal jedha? Akkas jedha. Waa'ee boriif hin yaaddeenaa. Waa'ee boriif hin yaaddeenaa. Guyyaan borii ofii masaatiif iyyuu hin yaaddaa. Waa'ee jedhaan duukaa waa'ee boriif hin yaaddee jedhame. Waa'ee boriif hin yaadin hin jenne. Waa'ee boriif yaadi. Akkamitti akka hojjechuu qabdu yaadi. Gaa'ela akkamitti akka qabachuu qabdu yaadi. Akkamitti jiraachuu qabdu yaadi. Karoora baasii yaadi garuu hin yaaddeen.
waaqayyo yaaddeen siin jechaa jira. Kitaaba qulqulluu keessaa iddoo adda addaatti Yesuus yaadda'uu nuuf eeyyamee hin jiru. Yaadda'uudhaaf eeyyama laatee hin jiru. Laayisensii yaadda'uu hin qabu Yesuus. Eeyyama laanne yaadda'uuf eeyyama laanne. Yaaduu dandeessaa hin yaaddeen jedhe. Wanta ba'aa isinitti ta'u waaqayyotti gataa dhiisaa jedhama barreeffamee jira. Kitaabni qulqulluun akkasidha. Gataa dhiisaa. Arra obboleettii ba'aan itti ulfaate tokko waaqayyo irraa fuudhuu barbaada. Arra waaqayyo ba'aa sitti ulfaatee jiru kana sirraa kaasa. Boqonnaa nama dhabee jiru argaan jira. Torbee kana dhuga ba'umsa baay'een nagaa jira. Namooti waaqayyo waan adda addaa isinii hojjete dhugaa ba'aa jirtu. Garuu maal gochuu qabdu asirratti barreessa. Yoo bilbiluu dhabdedduun barreessa. An maqaa keessanii wajjin wanta isinii ta'e wajjin nan dubbadha. Dhuga ba'umsi barbaachisaadha. Ammas lallaba kana keessa waaqayyo ba'aa guddaa namatti ulfaatee jiru jira irraa kaasa. Anarraa kaasa waaqayyo. Ba'aa narra jiru kana anarraa kaasa jedhee dubbadha. Iyyadattu Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa keessa taa'ee utuu dhaabatee utuu lallabaa jiru dubartiin waggaa 18 goobatteetu dhufe. Dubartiin waggaa 18 goobatte kun waggaa 18 guutuu namni gooboodhaan isee beeka. Abbootiin seeraa jiru, faarisoonni jiru, luboonni jiru, tajaajiltoonni mana qulqullummaa keessaa qulqulleessan jiru. Garuu gooboo seetiin jiraatti. Guyyaa tokko garuu Yesuus utuu lallabaa jiru gooboo see baattee dhufte garasaa. Yeroo hundumaa ba'aa baannee gara gooftaa dhufuun hin eeyyamama. Ba'aa baannee isaa wajjin deddeebi'uu hin dandeenye. Ba'aa kan nurraa buusuu isa, kan nu boqochiisuu isa, kan nagaa nuu laatu isa. Kanaaf akkas jedhe Yesuus. Utuu isheen galaa jirtu argee harka isaa ishee tokko irra kaa'e. Gooboo waggaa 18 irra kaa'e. Irra taa'e. Sikeendii 8 ta'u, sikeendii 2 ta'u, sikeendiin isaan beekamu al takka garuu irraa ka'e. Kanaaf namoonni akka jedhan warra achi jiran guyyaa sanbataatiin kun akkamitti taa'edha? Guyyaan facaasaa jira, dafnoon jira, facaasaan jira, roobiin jira. Akkamitti kun taa'e? Warra fayyuu namaan jaallan, warra hiikamuu namaan jaallan, gaafa itti tolu kan namatti itti tolle tokko jira. Nama tokko argitanii mee yaada hundi keessaniyyuu ergixanyaa ta'een isinitti hima mudannoo kana qabdu hundi keessanuu. Tokkoon sit hojjeta waan akkasii, tokkoon nama sirratti hojjeteta. Gaafa namatti tolu kan hin jaallanne jira. Hafuura akkasii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin cabseera. Gaafa uffatan, gaafa itti bareedu kan hin jaallanne jira. Kan hin jaallanne jira. Kan itti hin tolle jira. Arra waaqayyo sii tolchuu barbaada. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraatii jalqabee nan dubbadhaan biizinesii kee irra taa'ee kan gadi qabee jiru. Nageenya kee irra taa'ee kan gadi qabee jiru. Gaa'ila kee irra taa'ee kan gadi qabee jiru. Hojii kee irra taa'ee kan gadi qabee jiru. Kan gasti cabsee jiru. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirraa kaaseera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirraa kaaseera. Narraa kee irra ofirratti labsi. Ofirratti labsi narraa keera. Dubbadha ofirratti narraa keera. Kana booda baadhuedha. Baatee sicha narra jiru kana baadheen jiraadhuedha narraa kaa. Harki waaqayyoo narraa kaasuuf dhufeera. Nan boqodhaedha. Akkuma jettu akkuma nan boqodhettu boqotta. Har'a kee irra taa'ee borii kee si dhabsiisuu kan barbaadu. Har'a kee irra taa'ee borii kee akka ijaan hin argine gochuu kan barbaadu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa har'aatii jalqabee jireenya kee irraa akka ka'uuf abboomeeraan. Amma yeroon itti aanu galata sii ta'a. Amma yeroon itti aanu yeroo galataa sii ta'a. Kan si goobeesse sirraa ka'e, kan karoora kee goobeesse, kan jireenya kee qabee jiru sirraa ka'e. Kanaafuu akkamitti har'a dubartii kana fayyisuu danda'a jedhanii Yesuus irratti guunguman. Yesuus immoo deebii dhabaare. Inni immoo deebii dhabaaree deebii qaba. Isa jalaa maaltu dhokata?
afaan seexanaa karaa ittiin cufu qaba Yesuus. Jecha qaba Yesuus. Afaan diinaa kan ittiin loggomu kan ittiin cufu jecha qaba Yesuus. Akkas jedhee iseen kuni iseen amma fayyite kun sanyii Abrahaam. Sanyii Abrahaamii fayyinni ta'u jettanii yaadduu isinii. Maal jechuudha? Sanyii Abrahaamiif goobummaan hin eeyyamamu. Sanyii Abrahaam gaccabdee deemuun iseef hin eeyyamamu. Ati kan irraa dhalatte sanyii gaccabanii irraa deeman miti. Ati Yesuus irraa dhalatte. Ati Yesuus irraa dhalatte. Yesuus irraa erga dhalatte iyyummaan fudhatin. Yesuus irraa erga dhalatte gaccabanii deemuun fudhatin. Yesuus irraa erga dhalatte bakka abaarsa keessa jiraachuun fedhin. Namoonni tokko tokko akkas jedhu. Na yaadadha. Yoo sitti tole gooftaa dhiiseera. Yoo itti bareedee uffatee deeme gooftaa dhiiseera. Maaliif isinitti fakkaata? Kan isaan ittiin baran Yesuusin duukaa namni beeku, Yesuusin duukaa namni deemu, nama gaccabee deemu, nama jireenyi hin mijanneef Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa cinqaarame abaarsa keenya iyyummaa keenya fudhatee ol ba'e. Abaarsa keenya fudhatee fannifame. Iyyummaa keenya fudhatee fannifame. Ani ni yemu har'a akka ba'aan kun sirra taa'uuf ani ni yemu atis ni yemin. Hin yemu dhimmi barreessi dubbadhu ofirratti. Hin yemu ba'aan narra jiru kun narra taa'u isaa ni yemu dubbadhu ofirratti. Hin yemin ba'aa sirra jiru kana ni yemin. Dhukkuba sirra jiru ni yemin iddoo laatini. Iseen sanyii Abrahaam caal jedhan. Sanyii Abrahaam goobummaan iseef hin malu. Sanyii qajeelaan. Sanyii goobummaan irratti hin hojjennee. Maqaa gooftaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin goobummaa fuuraa sirraa kaaseera. Gaccabiinsa fuuraa sirraa kaaseera. Ameen jedhii fudhadhu. Ameen jedhii fudhadhu ammas. Itti dabalee ameen jedhu. Goobummaa fuuraa sirraa kaaseera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Namni goobummaa fuuraa qaban attesaasabiin isaanii yaadni isaanii isa duriiti. Yaada moofaa keessa jiraatu. Seeratti qabamanii jiraatu. Waa'ee seeraa malee kan biraan beekan. Waa'ee seeraati. Warri goobummaa fuuraa qaban guyyaatu isaan irratti gooftaadha. Sanbataan attamitti kun ta'a jedhanii. Har'a Waaqayyoo goobummaa fuuraa sirraa kaasaa, goobummaa foonii sirraa kaasaa, maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin bara kee irratti labseera kun sii ta'eera. Gara sagalee Waaqayyootti deebina. Waa'ee borii keessanii dubbachuu barbaada. Eengadi jalqabeen ture sagalee Waaqayyoo. Elsaan akka jedhe baay'ee kan nama ajaa'ibu. Iji namaa borgaarii akka ta'u arguu dadhabe. Iji namaa borgaarii akka ta'u arguu dadhabee mucaasaa qalee nyaachuu jalqabe. Namni bor daakuu sii dhufa jedhamee mucaa qalee nyaatu har'a akka buleetti ciniinnatee bulee borgaa malee nama boriif abdiin qabneedha kan daa'ima isaa qalee nyaatu. Kan dhiiga isaa nyaatu nama boriif abdiin qabneedha. Ofii isaatii kan itti dadhabe lammii isaa kan nyaatu nama boriif abdiin qabneedha. Namni boriif abdiin qabne jiraachuuf namni boriif abdiin qabne har'a ajjeesee du'uu barbaada. Jiraachuun barbaada. Boriif waa abdiin qabneef dhalootaaf biyyaaf kan eegaman beelli waan cimsee qabeef boriif abdii waan hin qabneef har'a daa'ima isaanii boriif eebba kan taatu boriif biyyaaf eebba kan taatu bor dhalataa biyyaaf eebba ta'u qalanii nyaatu. Boriif abdiin qaban kaa. Isaan boriif abdiin qaban Waaqayyo immoo boriif waa kaa'eeraaf. Boriif abdii kan hin qabne balleesseen bade jechaa kan jirtu. Boriif abdii kan hin qabne tasuma abdiin si keessa hin jirre. Yeroo hundumaa waa'ee du'aa waa'ee rakkinaa kanaa sooftu. Waaqayyo borii keef waa kaa'eera. Waaqayyo borii keef waa kaa'eera. Borii koof abdiitu jira ni dubbadhu.
dubbadhu ofirratti borii koof abdiitu jira anaaf abdiitu jira maqaa keedha yoo ofirratti dubbadhu maqaa maatii keedha yoo ofirratti dubbadhu maqaa biizinasii keetiidha yoo ofirratti dubbadhu anaaf abdiitu jira borii koof abdiitu jira akka diinni dubbatan ta'u akka seexanni dubbatan ta'u akka ofirratti dubbadhan ta'u abdiitu jira abdiitu jira abdiitu jira gaafa zeenaa laallu waan amaa dhagaarra akka biyya keenyaatti akkuma addunyaattu akkuma addunyaattu oduun jiru fookkisaadha akka samiittoo gaarii taa'e mee of ilaali mee ofii kee ilaali isaa odeeffannoo miidiyaa adda addaatiin dhageessuun jireenya kee bulchaa jirtamoo isa samii irraa dhufeen of bulchaa jirta namni tokko waanuma dhageen ofiisa bulcha biyyi lafaa badeera biyyi lafaa baduuf jiraati dafaa midhaan bitadhaa gaafa jedhu duritti namni borii isaan beeku kiristaanni borii isaa beeka borii isaa irra darbee kan jaarraa meeqaayyuu beeka Martin Luther King kan jedhamu beektu bara gurraachaan maqaa bineensaa gurraachatti moggaasan gurraachaaf iddoo barallaan inni gurraacha isaafis bara iddoon hin laatamneef bara manni nyaataa warra gurraachaa warra adii garaagara manni barumsaa warra gurraachaa warri adii garaagara ta'e bara sana keessa taa'ee boriif waan gaarii arge barri tokko hin dhufaa bara gurraachaaf adiin wal qixa taa'u hin dhufaa waaqayyo ija kee abanu borii kee arguu akka dandeessuuf ija kee abanu borii kee arguu akka dandeessuuf iji kee abanamu borii kee irra kan taa'e kaaseera ilaalcha kee irra kan taa'e kaaseera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin borii koo irra rakkinni hin jiru maal jedhe isinitti fakkaate barri tokko hin dhufa barri tokko hin dhufa namni borii isaa arguu hin dandeenye uummataaf kisaaraa namni tokko gorsaadhaan borii isaa arguu barbaada meena gorsaa gorsa namaatiin borii kee yoo argite illee fiixaan siin bahu ofii argi sagalee waaqayyoo isinitti hima sagalee waaqayyoo keessaa uumama irra 50 irratti uumama boqonnaa 50 irratti lakkoobsa dhumaa gaafa laalu 50 lakkoobsa dhumaa gaafa laalu Yoosef nama waggaa 110ti namni waggaa 110 foonumaan hojii isaan argu iji foonii Yoosef arguu hin danda'u hubachuu hin danda'u garuu akkasedha yaa ijoollee Israa'elii waaqayyo isin yaadata argeera laa duratti borii isaanii irratti yaadatamuun Israa'eliif akka ta'u dhufeera an biyya keenyaaf nan dubbadha boriin keenya akkas hin ta'u dhaloota keenya biyya adda addaatti faca'ee jiruuf nan dubbadha boriin keenya akkas hin ta'u argitu iskeelin yoo laaltan iskeel gaafa lafee gogaatti raajii dubbatu waa'ee mootummaa Israa'el dubbatu mootummaan Israa'el bara sana hin jiru mootummaa kan jedhamu Israa'el kan jedhamu baddeetti kaartaarra hin jirtu duwwaadha garuu iskeel arrarra taa'ee Israa'el ijaaramtu arge iskeel arrarra taa'ee Israa'el dhuftee walitti deebitu arge lafee wal barbaadu arge gamaaf gamasii kan walitti deeman jiraachuun jiraataa jedhamee kan hin yaadamne yoo jiraatu arge asan deebi'e kanaaf akkas jedhe Yoosef yaa ijoollee Israa'el waaqayyo isin yaadata
waaqayyo gaafa si yaadatu immoo lafeen koo yaadatamuu waaqayyo fide keessaa hirmaannaa godhattuu nan dagatinaa na hubadhaa turuutti tokko tokko jiraatee akka du'aatti taasa. Dhiifama. Dhiifama wajjin baay'ee dhiifama chaarjiitu na jalaa dhumaa jira. Dhiifama. Baay'ee dhiifama ibsaan na jalaa badee ture isiniin jedheera. Kanaaf jedheeti moobaayiliin koo chaarjii fixaa jira. Sagalee waaqayyootti itti deebina. Wangeelli gaafa lallabamu addunyaa kanarraa wanti barbaadu tokko hin jiru. Seexanni karaa matti danda'ame dhaabuu barbaada. Hin dhaabatu garuu. Gooftaan ulfaatu. Kanaaf waaqayyoo borii kee irratti wanta gaarii gochuu barbaada. Kan seexanni dubbate sirratti hin ta'u, kan biyyi lafaa dubbate hin ta'u. Waaqayyo waan gaarii siif hojjeta. Jedhu waaqayyo waan gaarii naaf hojjeta. Biyya baddee biyya iddoo gadhiifte iskeen arge. Naan jedhee yaa mucaa namaa lafeen kun nama ta'uu hin danda'e. Lafeen kun lubbuu godhachuu hin danda'an aan jedhee ani hin danda'u jedhee situ beekan jedhee isa boodatti dubbadhu naan jedhee qilleensa golee afurii ka'e galataaf yeroo muraasa booda galataaf ol barbaada jedhu maatii keessanitti dubbadhaa ofii keessanitti dubbadhaa yeroo muraasa booda galataaf wal barbaada. Jedhaaf irratti maatii koo wajjin galataaf wal barbaannedha. Wal barbaanne galataaf. Dubbadhaaf irratti maatii koo wajjin galataaf wal barbaannedha. Galataan wal barbaannedha. Galataan wal barbaanne. Maaliif borii kee gaarii ta'a. Borii kee waaqayyo gaarii godhe. Bara kee waaqayyo gaarii godhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin barri koo gaariin ta'u kan jettillee sammuu kee jijjiiri. Waan gaariin naa taa'e. Bara namni abdii dhabee ofii isaatii abdii dhabee ijoollee abdii qabdu qalee nyaatu. Bara namni du'aaf ofii isaa laatee ijoollee qalee nyaatu. Mataarree walitti qabee bitee nyaatu. Bara namni kosii gugee walitti qabee nyaatu. Elsaan akkeen boryoowwan karra Samaariyaa duratti karra Samaariyaa duratti daakuu ba'eessi akki kiiloo 7 walakkaa meetii tokkotti gurgurama. Waaqayyo waan ba'eessa sii godha. Rakkina kee gabaabsa waaqayyo. Borii kee akkati gabaabsa waaqayyo. Jireenya kee irra kan ta'e har'an gabaabsa waaqayyo. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin sirrattan dubbadhaa ameen jedhu. Akkuma isinitti mee gabaabattan isinii kadhadhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Sagalee kanarra dhaabadheen isinii kadhadha.
namoonni imoodhaan akkan isinii kadhadhu barbaadan silkii koo isinii laadha kan imoodhaa miti warri imoodhaan akkan isinii kadhadhu barbaadan har'a miti kan naa bilbil yookaas amma utuun onlaayinii irra jiru miti kan naa bilbiltan ergan keessaa ba'ee booda bilbiluu dandeessiniin kadhadhu garuu amma warri naa bilbiluu barbaadan tooraan naa bilbiltu malee imoo miti duwwaa 9 40 80 duwwaa 70 naa bilbiltu irraan isin 40 koodi Itoophiyaa akka jirutti ta'e 002519 40 80 duwwaa 70 naa bilbiltanii amma isinii kadhachuu nan danda'a namoonni utuu lallabarra jiru bilbilan jiru isaanis yoo amma bilbilan nan kadhadhaafi waaqayyo waan gaarii hojjeta boriin kee gaarii ta'a hin nagayin diin seexanan nagayin barumsatti hin kufta kan siin jedhu nagayin amantiin koo kanarratti jabaadha namantaatu kan siin jedhu nagayin hin fayyitu kan siin jedhu nagayin jireenyi keenya jijjiiramu kan jedhu nagayin boriin duuta kan jedhu nagayin hin nagayin waaqayyo borii kee gaarii godhe ba'aan sirra jiru sirraa ka'a kan gassi qabee jiru sirraa ka'a boqonnaa haaraa jireenya kee irratti ta'a boqonnaa haaraatu mana kee irratti ta'a boqonnaa haaraatu hafuura kee irratti ta'a boriyyoowwan karra Samaariyaa duratti daakuu ba'eessi hello 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 Rakesan yoo bilbiltanii wanta ittiin dhaggeeffachaa jirtan hirrisaa sagalee isaa hirrisaa laaptooppiin ta'uu danda'a moobaayilii illee ta'u hirrisaati naa bilbilaa jechuudha dhagaa waan hin dhagee haloo ameen hunda keenyaaf nagumaa isaa galatu eenyu jedhamtu eessarraa bilbiltu hawwi okay German galata waaqayyo fayyaa keetii ati isaa galatu maal irratti sii kadhadhu hawwi okay haati kee amma dhukkubaarti okay amma ka gootu ati amantiidhaan harka kee duratti qabadhu garuu ergan sii kadhadhee fixee haadha keetii bilbiltee kun dhiiga Yesuus jettee bishaan irratti dubbattee akka isaan dhugan godhi haadha keetiif akkan sii kadhadhee fixeeni bishaan qabadha bilbiliitii bishaan qabadhaa jedhi kun dhiiga Yesuus jedhaatii dhugaa jedhiin waaqayyo waan taaraa hojjeta yeroon itti aanu yeroo galataa sii ta'a maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna dhukkubaa kana kaaseera madaa'uu isaatiin fayyitan jedhamee caafamee jira ergamaa du'aa mana keessan galaa jiru kana maqaa Kiristoos Yesuusiin gadi baaseera humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ati dhukkubanan si abaareera dhiiga isaanii irraa si abaareera idda isaanii irraa si abaareera maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoosiin gadhiisi fageenyi waaqayyoon hin dhorku sagalee isaa ergee fayyisee kan jedhamu caafamee jira sagaleen waaqayyo haadha kee bira dhaqeera humna dhukkubaa kana cabseera nagaa guutuun haadha keefa ta'u baay'ee dhukkubaa jirti kan jedhamu sirraa dhaga'eera maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroo kana kaasee maqaa koo miti maqaa isa du'ii dadhabe maqaa isa jiraataa ta'e maqaa Yesuusiin haadha kee irraa cabseera
maqaa Yesuus Kiristoosiin haadha kee irraa cabseeraan humna dhukkubaa kana cabseera maqaa Yesuusiin ati hin dhiphatin hin yaaddeen sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu wanta ba'aa sanitti ta'u Waaqayyootti gataa dhiisaa waan jedhameef Waaqatti gatteetta Waaqayyo gidduu sii galaa akkuma sitti mee kana itti bilbiliiti bishaan buusaatii namatti kenni kun dhiiga Yesuus jedhaa dhugaa hidhii galataan deebinee wal arginaa hawwi eebbifame hawwi Ameen ulfaat gooftaan ulfaatu Waaqayyo maal dadhabe Waaqayyo maal dadhabe irra deebi'ee dubbadha yoo bilbiltan bilbilaa kunuu raajii isin irratti dubbadha saboota dhumarra kadhata gabaaba biyyoota adda addaa ta'anii kan ilaalan yuutuubiin ta'uu danda'a ergan onlaayinii kana keessaa ba'ee feesbuukiidhaan illee kan ilaalaniif nan kadhadha maqaa Kiristoos Yesuusiin borii keessan irra abaarsa jiru kaaseera borii keessan irra kisaaraa jiru kaaseera hello hello mee sagalee irrisaa sagalee simbiraa irrisaa hello sagalee simbira jiru irrisaa sagalee irrisaa hin danda'amne boloota koo gaafa yoo nama daawwachaa jirtu taatan yoorri naa bilbiltan kun namni naa bilbilu kun silkii biyya alaa ta'e dhumni isaa 30 kan ta'e dhumni isaa 30 kan ta'e 78 30 kan ta'e dhumni isaa yoo naa bilbilaa jiraattan warra manaa bilbilaa jirtan sagalee simbiraa jiru sagalee ba'aa jiru kana sagalee isaa irrisaati naa bilbilaa please hello hello isiniif isa ta'u sagalee keessan ol kaasaa biyya keessaa bilbilaa jirtu miti sagalee keessan ol kaasaa akkam jirtu eenyu jedhu eessarraa bilbiltu lamma ejereerraa bilbiltu maqaan keessan lammaadha halo okay obbo Abbabe maal irratti isinii kadhadhu maal irratti isinii kadhadhu eeyyama konkolaachisaa qabdu konkolaataa barbaadanii jechuudha eeshi isiniin kadhadha Yesuus Kiristoos hundumaaf deebiidha warri onlaayiniidhaan na hordofaa jirtanis obboleessa koof nan kadhadha kan barbaadanii dhabdan maqaa Yesuus Kiristoosiin argachuun isinii ta'a maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin Waaqayyo hin qopheessa jedhe Abrahaam arraa kaase yeroon itti aanu Waaqayyo silas humna namaa gararraa hojjeta dandeettii keenya gararraa hojjeta arraa kaasee humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin hojii malee hin taa'in balbala hojii baneera konkolaataan gara mana keetii dhufu Waaqayyo karaan beekamneen burqaasii badhoosu hojjettee milkaa'u kan dadhabde guyyaa har'aatii kaasii milkaa'i balbaloonni adda addaa sirratti haa banaman harki Waaqayyo inni dinqii hojjetu sirratti haa dhufu umna abaarsaa sirraa cabseera maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin yeroon itti aanu siif yeroo galataa ta'a dubbadhu yeroon itti aanu anaaf yeroo galataa ta'a jedhi dubbadhu yeroon itti aanu anaaf yeroo galataa ta'a jedhi dubbadhu akka jettu yeroon itti aanu anaaf yeroo galataa ta'a yeroon itti aanu yeroo galataa naa ta'a jedhi gooftaan si eebbisu barri kee eebbifam arraa kaasee siif haa ta'u waan haaraan bara kee haa ta'u jireenya kee haa ta'u ulfaadhu yeroon itti aanu siif yeroo galataati eebbifame gooftaan ulfaatu jarri daa'ima qalanii nyaatan abdiin qaban boriif du'a eegu Waaqayyo gidduu gale Waaqayyo gidduu sii gala kadhata cimaarran jira Waaqayyo gidduu sii gala maqaa Kiristoos Yesuus nama Naazreetiin
Maqaa Iyesuus Kiristoos nama Naazreetiin borii kee irratti isa ta'e edde gararraa ta'u. Hello? Amma sagaleen keessan hin dhaga'ama sirriidha amma. Galata Waaqaa nagaa keessanii. Eenyu jedhamtu eessarraa bilbiltu? Okay, steetii sanallee gaambee nu bar tokkon barraa. Mee maal irratti isinii karadhu amma? Kun kadhata cimaadha, kun kadhata cimaadha. Waaqayyoon nan kadhadhaa. Kana booda jiraachuu Waaqayyoo hojiidhaan argitu. Waaqayyo jiraachuu isaa calluma dhamee miti hojiidhaan beekama miti re. Waaqayyo jiraachuu isaa si eebbisee si gargaaree iddootti namni milkaa'attee jireenya kee irratti labseera, bara kee irratti labseera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma dhuma biyya lafaatti isin wajjinan jiran ni jedhe Yesuus. Arraa kaasee hojii isaan si duukaa ta'u. Milkaa'i. Milkaa'i maqaa Yesuusiin. Milkaa'ummaa bara kee irratti waameera. Milkaa'ummaa hojii kee irratti waameera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin arraa jalqabee lafa nam milkaa'attee yaannetti jiraachuu Waaqayyoon milkaa'uu jalqabe. Wanti Waaqayyo siif raawwatu.